dhageessanii nagaan dhuftanii Dr. Mararaatis baga nagaan hawaasa keenyatti makamtee nu biratti argamtee ergaan kana jedhee booda sagantaa keenya gabaabadhumatti isinii ibsaa. Egaa akkuma aadeeffannee manguddoodhanii manni nu banama. Wanti teessan faana nagaa haa ta'u, bakki itti dhuftan bakka nagaa haa ta'u, teessoon teenna teessoo nagaa haa taatu, teessoo milkii haa taatu, karaan deemtan ka dhuftan karri teessan karra banaa haa taatu. Simunaa gootanii fi Kanaadaa yeroo sadaffaa dhufuu kooti natti fakkaate yeroo tokkoffaan naan dhufe sana irra jireessa akka goobanaattan dhufe na yaadadha. Otowaatti walga'ii na deemsifnu karaa warra Itoophiyaan dhufe ture. Oromoonni dhalataa Oromoo ta'e wayii gaaffiif deebiin innaa dhufuu afaan Oromiffaan malee gaafadhu jedhee dubbichi kan ittiin walga'iin deemaa ture afaan Amaariffaatii Oromiffaa malee gaafadhu naan jedhe achuma warri abbaa guddinoonni kaatii qabu ishiin afaan Oromootiin haa gaafatu deebiin garuu afaan Amaariffaatiin nu yaadeebu waan jedhamu wayii keessa seenanii karaa walii galee walga'icha finnee galgala garuu akka carraa cheerii kan godhu nama Oromooti. Daawwal beeku jarri galgala naa irbaata nyaannu afaan Amaariffaa na caala beeka gurbichi akkas godhu sun. Afaan Amaariffaa na caala beeka afaan Amaariffaa beektaa'ee jennaan gurbaanni suni dhiifama warri shamarranii naa dhiifama naa godha. Hai dubara Amaaraa babbareeddoon na arge afaan Oromoo afaan Amaaraa nu caala beeka. Yeroo siyaasa ta'e immoo afaan Oromoo malee afaan Amaariffaa hin beeku naan jedhan. Torontoo maannoo Otawaatti akkasittan simatamee Torontoo moo dhufe. Torontoo dhufe inni kana jala bal'ataa inni tokko garuu na yaadadha. Nama innaa sanas keessa yaadadhu obbo Dirribaa jiraatti fakkaate bunnaa beekii wayii qabannaa sanaa. Achi dhaquu kana yaadadha. Maaltu natti dhufe innaa sanaa ilmi jeneraali tokkoo fi ilmi Nugusa Hayilasillaasee walga'ii ijoollee Oromoo walitti fidee dubbisu dhufanii taa'aniitu Amaariffaa nu dubbadhaa afaan hin beeknu jedhanii nu kadhatan. Innaa sana afaan Amaariffaa dubbattuun xinnoo rakkoo qaba. Odeessi Oromootti rakkannaanani jaran ilma Hayilasillaasee an Oromoodha jedhee dhufee afaan inni dhaga'u dubbachuun egaa filannaan qabnu egaa afaan Amaariffaatiin dubbadhaa jedhee ta'e. Maqaan gurbaa sana ammoo beekamaadha. Baay'ee Amaaram jedhu yuunivarsiitii Finfinnee keessatti maqaa isaatiin laab iskuulii kan jedhamu manni barumsaa jira. Ijoolleen jenereeshinii keenya baay'eetu beeka. Naa jedhee uumamaan afaan Amaariffaatiin dubbadhee wal gaggaafannee ta'e. Isaanis garuu warri dhufanii jibba guddaan qaban ture. Naachi deemna ati baay'ee Amaarami ati baay'ee Amaarami ilmi Nugusaa Oromoo ta'e Nugusaa. Isaanis jibba guddaan hudhannee kanaan bira darbe jechuudha. Inni kaan jala bal'ataa. Yeroo lammaffaan naan dhufe immoo amma warras keessa yaadadhu keessa kitaabaan itti dabalame natti fakkaate. Kanarra warra mana addee liqqeeffamulaa ture kitaaba garuu na yaadadhu itti dabalamu isaa warra kaan
yaadadhu innaas illee xinnoo bal'ateera goobanaa ta'uunis xinnoo na gadi bu'eera odeessii Oromoo keessatti intiniin turre waggaa 17dhaati gara waggaa 17 kanas ta'u kanaan gara wanti itti deemna meesejjuma lama gubbaattan dubbadha waan baay'ee tokkoffaa dhibeen qabsoo Oromoo waggaa 50 ol nu wajjin ture ammas dhibee hiikkachuu dadhabnee fayyuu dadhabnee dhibee lama qabna dhibee lamaan sanadaa across Americaas kanumadha kana dubbachuu barbaade osaa gubbaattis sala jireessa kanumadha Minnesotaatti walgahii boode Somaaliyaattis walgahii boode kanuma dubbadhee asittis isumana dhibeen tokko dubbii kutannoon qabsoo keessa seenanii kutannoo malee qabsoo keessa seenuun rakkoodha. Inni kutannoon bosona seenuu baannaan bosonni si akka ta'utti nama simata. Kutannoodhaan qabsoo keessanii siyaasa gaggeessuu yaaluu baannaan bubbeetu fudhatee deemaa bubbeetu kuffisaa bubbee kaasaa bubbee fiigsisaa bubbee tolkaasaa gadi buusaa innis rakkoodha. Bubbeen waan baay'ee godhaa jechuudha. Tokkummaa malee immoo dhibeen keenya lamaffaan isadha. Qabsoo kana qabsoo waloo saba keenya bilisa ittiin baasan jennu gaggeessuun rakkoo. Yeroo baay'ee deddeebisee kanaan dubbadhu sana. Warri beekaan Tigree miiliyoonii 5 keessaa bahe waan hojjechuu danda'e beekaan Oromoo miiliyoonii 50 ol keessaa bahe hojjechuu hin danda'e. Rakkoo keenya jechuudha jechuudha. Dadhabbii keenya soo beekne malee warra kaan kasasuu bichaadhaan komachuu bichaadhaan waan bira darbinuu jechuun kooti. Dhibee kana lama dubbii tokkummaa fi dubbii kutannoo. Kanan egaa maaliif kun nuti dhufe yoo jettanii duruma jabana qabsoon Oromoo dhalatee qabee kana wajjin wal qabamee dubbii tokkummaa gubbaatti ajendaa waloo fudhatanii gara fuulduraatti gaggeessuu gubbaatti waan ta'uuf waan hin taane dhuka qabanii wal harkisuu gubbaatti rakkoo tokko qabna yeroo baay'een kan sana caalu goyaan qabneef masaanummaa qabsoo Oromoo keessatti masaanummaa guddaatu jira. Masaanummaa guddaa sana aadaa iddoon ani guddatetti warri masaanuu kun waliin jaalatanii dhagee achi nyaadhu jette isheen sunis achi dhagayaa nyaadhu jettee namicha jidduutti dadhabsiisanii miidhaa guddaa gahu achi keessa ba'uu dadhabe. Har'as jechuu qotti jidduma deddeebi'ee riisaayikilii gochaa nama dhufeetu qabsoo masaanummaa kuni nutti dhufa. Ka jamanaa baaroo tumsaa fa'aa jaarraa abbaa gadaati fa'i qabee bukkeetti immoo meeshaa ofiichaatii qabee jenereeshiniis kana keessa dabalee qabee ammoodhaatti dubbiin tokkummaadhaan qabsoo Oromoo gara fuulduraatti deemsisuu yaalamaa ture. Huma dadhabe. Naa hiikne numatti deebi'a. Naa hiikne karaa biraa nutti deebi'a. Naa hiikne karaa biraa nutti deebi'a. Ammas deebi'ee dhufeera jechuudha. Ijoolleen borosoonatti waan tokko tokko dhagaas ta'uu maalis ta'is ta'uu walitti darbachaa jiru jechuudha. Inni hiikamuun irra jira. Oromoon laga ce'uudhaaf. Inni hiikamuun irra jira jechuudha. Karaa keenya akkamitti hiiknee maal goonee gadi bu'een deebi'aa tokko rakkoon isa dhagaa jechuudha. Rakkoo tokkummaa kanaa akka ta'utti qabaachuu baannaan isa hiikkachuu baannaan saba miiliyoonii 50 miiliyoonii 60 qabannee laga ce'uun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kun maal nu godhee Oromoon waliinis hojjechuu dadhabee akka ta'utti hojjechuu dadhabee ollaa isaa wajjinis akka ta'utti hojjechuu dadhabee nu hidhee kaa'ee jechuudha. Bitaa mirgatti innaa deemuu dhufee rakkoo guddaadha jechuudha. Kun egaa warri faranjii yeroo baay'ee naa dubbatan aggregation of interest jedhu interestii waloo hunduu hin qaba akka namaattis akka guruupiittis akka malattis qabaachuu danda'a garuu attamitti hunduu kan qabu sana fedhii qabu sana attamitti wal bukkeedhaanii walitti araarsee akka waliin balleessine godhee attamitti gara fuulduraatti deemaa rakkoo guddaadha jechuudha. Ammas inni kamne isa keessa jira.
Kuni maaliif egaa yeroo baay'ee lammaffaa immoo baay'inni dubbii waliruu kan komitmentii kana naantini taane qabee dubbii komitmentiitu immoo jira. Isa taane immoo isa kan nu rakkisu. Komitmentii malee bosona galuunis, komitmentii malee galma miilii galuunis, komitmentii malee siyaasa bal'aa hojjechuu yaaluunis laga rakkoo guddaadhaa jechuudha. Warra galma miilii galee kunis Oromoodhaa bu'aa fiduurraa Oromoodhaanii waaqaan lafaan maaliidhaanii gara reebuutti deemuudha. Warma interestiin haaroo taate dhiphoo taate wayii galma sana keessa ta'e nama guddaa waan ta'e ta'uudhaanii waan tokko booga namni hanna gubbaatti bobba'e baay'eedhaan shumaa jedhamee dhiibbaa gadheedha kan saba Oromoo gubbaatti deemaa jiru. Saba kanaaf komitmentii saba kana bilisa baafna jedhamee kakatamu kanaaf komitmentii guddaadhaan sana keessa hoogalame malee aangoon isoo dhufee iddoo biraatti isoo qabsoofne rakkoo. Amma immoo deemee Oromoo maal ta'e akka hoolaa beekaan Oromoo jedhamu kuni akka hoolaa gabaatti ba'ee gurguramu gubbaatti ga'ee jechuudha. Akkuma hoolaa gabaatti geessanii gurguranii abbaan gatii guddaa kenne fudhatee gurguranii bitateetu galaa jechuudha. Amma wallafii barbaay'ee kan liidarshiippii wallafii keessa jiranii maal turanii nagaddiisa jechuudha. Nama baay'ee Oromoo baay'ee gaddisa akka hoolaa addaa bitamanii wanti namannes waan anti amanes isaan dubbatan nan dhagaa jechuudha. Baay'ee isaatti namanan wal beeku. Garuu mannaa dubbatan nan dhagaa jechuudha dubbuma wanti kanaaf. Egaa beekaan Oromoo kuni akkanaan amma naa galetti komitmentii dhabuudhaanii tokkummaa dhabuudhaanii akka hoolaa gurguramuu keessa iddoo ga'ee keenya jechuudha. Amma lafa fudhatee namni alaas keessaas dachiin Oromoo kun gurguramee numu inni miiliyoonii 200-300 gurguratu iyyuu jira. Lafa bal'aa fudhatee maal fudhatee Finfinneen kun gatii isaa ol ka'eera. Nu rakkisee jechuudha. Kana eessaa nutti dhufe yoo jenne egaa beekaan Oromoo jedhamu biyya daasporaa isaa jiraatu, biyya keessa isaa jiraatu, eessa isaa jiraatu beekaan Oromoo jedhamu kuni jijjiirama barbaachisu. Jijjiiramee saba ofiitii immoo jijjiirama sana fidee isuma siin jedhe komitmentiidhaaf tokkummaadhaanii biyya sana keessatti poteenshaalii sadii guddaa qabu. Sadan kana hojiirra oolchuu danda'uu dadhabuudha. Tokkoffaa lakkoofsa qaba. Lakkoofsa Oromoon amma qabu kana achisaa godhuu asisaa ta'uu maalisaa ta'uu waggaa 100 kan hin jijjiiramne lakkoofsa biyya sana keessatti the largest group faranjiin isaa taatu eenyu isaa ta'u Horn of Africa keessatti the largest group kun nu jalaan jijjiiramu waggaa meeqattu jechuudha. Lammaffaa nuti kan qaban advantagein nuti qabnu maa inni the largest geography resoursiin biyya sanaa hoo jiraate warri tokko warra walii kun yeroo tokko akka Singaappoorii taana maal taana jedhee warra odeessan jiru isaasitti garuu isa warqii jedhanis isa buna jedhanis isa maal jedhanis haa ta'u numa wayya competitionii ishii mandara jedhan ishii vileejii jedhan kan naanti ni taane warra olaa keenyarra numa wayya karaa hundaa jechuudha. Isas kan jedhanii bira hin darbamu danda'amu jechuu komitii garuu waan can jedhanii bara dhiyoo keessatti maal ta'anii dachii Oromoo nama qabu kana poteenshaalii Oromoo nama qabu kan bira darbuu hin danda'amu. Sadaffaa immoo kan nuti qabnu maa inni risoorsii joogiraafii taane populeshiniidha. Joogiraafii guddaa qabaachuudha. Isa taane immoo risoorsii jedhamu kana qabaachuudha. Kana sadan Oromoo potentially Horn of Africa keessatti maalis haa ta'u maali ollaa keenyas haa ta'u warra biyya wajjin jiraachus haa ta'u saba guddaa. Kana hojiirra oolchuu danda'u. Oromoon lakkoofsa bichaa ta'e lakkoofsa quxurii ta'e lakkoofsa bira dabarree potentiaalii keenya jijjiiruudhaanii innumti galma miilii galee aangoon illee harka galee sodaa maaliidhaan ta'ee dhaggeeddoon taatetti kufu. Innumti jigee jechuu godhe.
potentially qabnu kan otoo akka ta'utti hojiirra oolchuu dandeenye akka ta'utti dhimma otoo ba'uu dandeenye wanti Horn of Afrikaa hin jijjiirree fi gara tokkotti hin geessinee fi hin jiru jechuudha. Kana sadan hojiirra oolchuudhaaf immoo eenyu barbaachisaa hojjettanii beekaa jedhamu biyya addunyaan kana eenyu baay'ee chaayinaadhaan amma ameerikaatti amma eessaatti fudhatan eliitii jedhamu sana beekaa jedhamu sanatu liidarshiippii kenna koomitiimentiidhaanii tokkummaadhaanii liidarshiippii kenna biyyumtee isaa hojjetu eliitii Oromoo sanatu dhibee kana lamaan hiikuu dadhabe dhibee tokkummaa fi dhibee koomitiimentii hiikuu dadhabee qabsoon Oromoo akka malee yeroo tokko bishaan gaalaatu duubatti deemamu maal jedhu deddeebi'ee isteeppii guddaa deemnee irrannaa jedhu duubatti deebinaa isteeppii guddaa deemnee irrannaa duubatti deebinaa waggaa 50 kana kanuma keessa gangalachaa ture. Egaa akkuma isin beektanii kana keessatti dubbiin bittaaf gurgurtaa kun fa'aa gaama daangaa darbee inni kaleessa maal jechaa ture maal dubbachaa ture waa sagal gochaa ture otoo wanti inni dhaqanii malee fuula jijjiirratee naanni gadi ba'ee isa beekuus isa beeknes naanni laaquu nagarraa jechuudha. Kun immoo abbaa gadaatii qabee qeesiidhaa qabee sheekiidhaa qabee hunda fudhate. Mana yaadadha iddoon dhaladheetti gudar jedhe waan nuuf ta'u amboo gadii jenna tokkee guddaa jenna abbaa gadaa qeesii jaarsa biyyaa kun sadan gadi ba'aniitu labsii namni maatii bosonaa qabu maatii sana namni itti dubbate attam bulte namni jedhe hooduu namni awwaala isaa dhaqe hooduu kubsate namni dhaqee mana kiimii geesse boodaanumatti gatti murteenee harka qabate akka diina saba Oromootti haa ilaalamu jedhee jechuudha. Seera waan ta'e baase. Kun kan baasise ijoolluma keenyadha. Kan immoo lallabu abbaa gadaachiitii fi qeesii wayitii fi jaarsa biyyaati kan kanani. Sabuu fuulduratti ba'e. Hoo dhukkubsatanii gaafatiinaa hoo manni irratti gubate dhaqxanii ibsa ibiddarraan dhaamsiinaa karaa gubbaatti harki isaanii labuun harka isaanii hin qabatiinaa jedhee labsu isaan nuti booda qaanadira bakka natti fakkaate wayiinuma warruma akkasiiti jechuudha abbaa gadaa qeessiif sheekee jechuudha. Abbaan gadaas abbaa gadaa ta'e ammasitti deemnee jechuudha dhugaa dubbatee afaan gooti waaqaa fi saba saduwaa dubbachuu kana jiru ammas deemee jechuudha. Egaa kana keessaa maal goonee baanaa attamitti baanaa maal baana seera sadagaa hamma dandeenyetti karaa keenya irratti hojjechaa yaalaa turre ammas egaa way forward kana gubbaatti rakkoo kana lamaan hiikuudha. Amma ijoollee warri bosonaa akka durii miti iddoo baay'ee jiru. Dhageenyu iddoo baay'ee jiru. Garuu rakkoo sadii qabu. Warri as keessa isaan gargaartan hojii jiraatan otoo ergaa dabarsitanii galee miti rakkoo sadii qabu. Isaanis rakkoo tokkummaa qabu, rakkoo disipiliinii qabu, rakkoo koordineeshinii qabu. Kana sadan hiikkachuu baannaan baay'ee deemuu danda'u. Ammoo baay'ee deeman sana immoo saba keenya keessattis rakkoo bal'aatu uumamaa deemaa jechuudha. Dubbii disipiliinii, dubbii tokkummaa, dubbii koordineeshinii hiikkachuu danda'utu jira. Isaanis gara fuulduraatti deemuudhaa fi diriirii uummata hojii deebisuudha. Lamaan warri Tigireeyi mootummaa kana hudhanii qabaniitu Afrikaa kibbaa geessanii Naayiroobii geessanii waan barbaadan otoo mallatteessi jedhanii waan barbaadan irraa argatan jechuudha. Ammasitti geessanii Oromoo miiliyoonii 50 keessaa warri baanee kana gochuu dadhabneetu dachiin Oromiyaa ammayyuu gubachaa jiru. Ammayyuu gubachaa jiru. Waa wal gaafannu sinis karaa baay'ee dhageessu ani isuma wanti wal gaafannu jiru jechuudha. Dadhabbiinsa keenyaaf warri nu keessaa baana jedhanis mootummaa Itoophiyaa dur saba keenya miidhaa ture mancaasaa ture
hidhaa ture, ajjeesaa ture, qabeenya saamaa ture, ammas isuma akkasuma ta'ee itti fufuu danda'e. Ijaa kanaa gaamaa inni isaanis warri bosona jiranis dadhabbii isaanii beekuutu irra jira. Mootummaa wajjinii akka ta'utti isa marii biyyaa jedhamu kana keessa galuudhaaf isaa ta'u akka ta'utti immoo mirga Oromoo irraa fudhachuudhaan maal gochuudhaan yaa ta'u maal kana keessa oo galan malee rakkoodhaa jechuu kooti. Egaa nuti warri kaan immoo hamma danda'ametti maa'inni lakkoofsa kana warri diaasporaa keessa jirus haa ta'u, warri biyya jirus haa ta'u, warri bosona jirus haa ta'u, hundi keenya lakkoofsa Oromoo gara humnaatti, gara ijaarsaatti jijjiiruunatu nurra jira jechuudha. Gara ijaarsaatti. Sabni hin ijaaramne lakkoofsa dhumaa gochuu hin danda'u. Sabni hin ijaaramne of hin ijaarre waan barbaadu hin beekne, waan barbaadu sammuu akka argatutti kan hin beekne rakkataadha jechuudha. Ijaa kana hamma dandeenyetti iddoo diaasporaa isaa taanu, bosona isaa jiraannu, biyya keessaas akka keenya magaalota jiran keessa isaa jiraannu, eessa yoo jiraannu, baadiyyaa keessas dubbii lakkoofsa keenyaa kana gara humnaatti, gara ijaarsaatti, gara humnaatti jijjiiruu dandeenyu malee hamma dandeenyetti laga ce'uun hin jiru. Yeroo tokko faranjii kadhannaa, yeroo tokko ammayyuu abbaan keenya waaqa nu kadhatanii waaqa kadhannaa. Ilaa waaqnis faranjiinis namuuf gargaara. Waaqnis faranjiinis jechuudha. Amma namichi Maayik Haamir jedhan tokko jasanii moo maal fuuldura ergaa Taanzaaniyaan feelii godhee nu dubbisee ture. Maayinni gaabbiin Oromoo naan jedha. Gaabbii Oromoo waggaa 50. Gaabbii Tigree beeka. Warra Tigreen daa'uun dhaqee achitti waastinaa maal jedhamu isaa wajjiniin Aerooppilaanii tokkoon Jibuutii deemaa ture, Keeniyaatti fidaa ture, Debuu Afrikaatti fidaa turanii beeku. Warra Ameerikaatti ni erganii jechuudha. Jara sana caakkaadha. Mootummaa Itoophiyaadhaa eeyyama fudhatanii gaarantii isaaniitti ammas deemaa turanii jechuudha. Ammas juudoo kiristaan fikseeshiniin kun jira kanuma irratti jiru jechuudha. Ammoo qabsoo Oromoo waggaa 50 gadee booddee maayinni gaabbiin Oromoo jedhee na gaafata. Deebee jechuudha. Waan akkasiidha kaasee galee lakkoofsa sana jijjiiruu dadhabuudhaanii waaqnis faranjiinis hamma nuti of gargaaree nu gargaaruu dadhabuudhaan waan akkasii jira jechuudha. Egaa maayinni nuti advaanteejiin amma sadan qabnu sana jijjiiruudhaa fi hamma onaatti maajiik foormulaa biraa hin jiru. Akka ta'utti of ijaaru koomitimentiin immoo qabsoo tokko keessa yoo seene malee wanti jijjiiramu hin jiru. Yoo hin qabsicha dhiisuudha. Qabsicha immoo wanti ni taanaatti naatu haa guddatu koomitimentii qabnuuni inni karaa siyaasaas hojjetu, inni karaa biraas hojjetu, inni karaa bosonaas karaa isaas jechuudha. Bosona galees kan harka kennachuuf itti miti jechuudha. Waan tokko toon maal hin taane jechuudha. Yaa kana kan argachuudhaaf maal gochuudhaaf rakkoo keenya hiikuu danda'u nurra jira. Karaa keenya himachuu dadhabne malee egaa amma humna keenya akkas warra abawoo wajjiniin gara waggaa 24 hojjenneedha jechuudha. Akka ta'utti hojjechuu dadhabnus waggaa gara waggaa 24 waan tokko gubbaatti walii galleetu, waan tokko yaallama gubbaatti. Innaa sana maa'inni tokko dubbii qawwee gubbaatti. Isa nuti maaliif bosona galtanii jennu? Maaliif mootummaa kanatti tokkoftu jennu? Ndaam nuti kan jennu maaliif dadhabaa taatanidha? Malee maaliif bosona galtanii, maaliif mootummaa kana gubbaatti tokkoftu, maaliif mootummaa kanatti dhagaa darbattu jennu? Sinis maa paarlaamaa galtanii jedhidha. Inni paarlaamaa galeesi waan sabni kee fedhii saba keenyaa, abjuu saba keenyaa akka ta'utti lafa kaa'uu danda'u jala jira. Mootummaan kun hattuudha. Mootummaan kun qabeenya saba keenyaa saamaa, saba keenya hin ajjeesaa, hin dararaa. Paarlaamaas ta'ee kana dubbanna. Isarraa
tirii ta'uu nurra jiru. Amma sabni keenya bilisa booda. Sinis immoo caakkaa teessanii amma dandeessanitti kana gootanii amma sabni keenya bilisa booda maa kana gootan siniin jennu yaa kana gubbaatti wal loluun nurra jiru. Sinis karaa keessan deemsanii karaa qawwee deemtanii galma milii hamman to'annetti Oromiyaa Rippaabilikiin uumamuu hin danda'u. Nutis sagalee saba keenyaa fudhannee amma galma milii teekooverii goonetti sabni keenya bilisa hin ba'u. Yaa kana ammasitti wanti wal loluuf hin jirru sinis amma dandeessan nagaa darbadha. Maaliif darbattan hin jiru? Saba political space dhoowwatee maal godhee bosonatti kan dhiibu, bosonatti kan galchuu, maal kan godhu mootummaadha jenna. Yaa kana sinis kanaan jenne karaa sana deemaa nutis immoo paarlaamaa galtan hin jedhina kutannoodhaan gaabbii saba keenya karaa dippiloomaasii karaa maalii amma dandeenya artikuleetii godhaa walii gallee waggaa 24 wajjin hojjenne rakkicha egaa isaanis waan tokkoof gadi buusanii hin sodaatu. Nutis immoo gadi buufnee himuudhaa fi wayyaanee sodaanna. Kanatti namni hin beekne malee waggaa 20 booda yoo ati walla fi jibbita namni naan jedhu jira. Waggaa 20 booda walii gallee nuti amma dandeenya hojjechaa turre. Warra akkas jedhu jira jechuu kooti amma dandeenye kana gubbaatti bobbaanee hojjechaa turre jechuu kooti. Oromoon bitaanis yaabbatu mirgaanis yaabbatu kooraan hanqatiin gaafa achi geenye maal wayya isa jedhu sana saba bilisa bahe wajjin teenyee wal gaafanna. Kamnu wayya saba keenya wajjin teenyee kam wayya kaalkuleeshinii jiru gubbaatti jenneetu walii gallee amma humna keenyaa kana gochaa turre. Ammas immoo amma dandeenye kanuma gubbaa jirraa jechuu kooti warra wajjin jirru. Kana gochuudhaaf egaa maanni nuti karaa istiraateejiin keenya Oromoonis Oromoo wajjin akka hojjechuu danda'u. Ollaa keenya wajjinis Oromoon akka hojjechuu danda'u gubbaatti hojjechuu. Ollaa keenya wajjinis. Oromoonis Oromoo wajjin. Kana lamaan istiraateejikaalii wajjin hojjechuu dadhabnaan rakkoodha. Amma namni aga'u wayii walgahii keenya waggaa 2 fuuldura geggeessinu wayii maal nuun jedhe Oromootu mootummaa kana nutti taphachiisaa jira. Liidii nu gochuu dadhabdanii nuun jedhe walgahii keenya dhufe. Nuti barri liidarshiippis irraa eegaas immoo liidii nu gochuu dadhabdeen. Tokko taatanii rakkoon keenya kana jedhee walgahii keenya gubbaatti dubbachaa ture. Sawwa biyya sanaatiifuu akkasa gaachana jedhamu sana maal taanee gara fuulduratti itti ta'uudhaa fi isaaf akka tokkoof qopheessinee liidarshiippii kennuu danda'u dura jira. Kanaaf immoo hamma dandeenyetti karaa Oromoo warra boonii wajjin hojjechuu yaalaa jirra. Karaa warra inni egaa walquunnamii waggaa 20 wayii turedha. Karaa kaan immoo kokkesii jennee warra Grupiin Tuulee tokko jira, grupiin Affaar jira, grupiin Walaayitaa jira, grupiin maqaa Itoophiyaa Chochoo jira. Gara paartii 10 olii wayii wal qabannee biyya sana wajjin attamitti gara fuulduraatti deemnaa dandeenye hojjechaa jirra jechuudha. Oromoo wajjinis egaa amma biyya sana keessa kan bilisaan chocho'ee laayisensii akka keenyaa qabu aboosa biyya keessa jiru isa wajjinis amma dandeenye hojjechaa jirra. Lachuu wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Amma dandeenye isa jabeessinee itti fuunaa jechuudha. Amma kana keessatti naashinaal daaloogii jedhanii taphata wayiitu jira. Taphni isaan taphatanii maali faranjii wayii faranjii achi barabbaranii bira darbuudhaa fi waan uumamedha. Nagaa fiduu hin danda'u. Sirna dimookiraasii fiduu hin danda'u. Isa wallolee saraarsuu hin danda'u. Finfinnee keessa sifachi deemanii dabballee mootummaa fa'aa walitti qabanii taphan taane taphatu. Warra achi keessatti warri bebbeeknu wayiis jiru. Warra tokko immoo isinis warri beektanii jiru. Magaalaa osoo hin baadde. Humaa wanti lafaa kaa'u hin jiru. Rakkatiina wajjin. Isa waan ture isaanis hin dhaga'anii asuma fichi deemanii walgahii diddanii dhufuu diddanii maal dhufuu diddanii nun jedhu. Malee waan fudhatanii sabatti gadi ba'anii araara ittiin fidan homtuu hin jiru.
Kanaaf keessaa baanee jechuudha. Filannaa keessaas waluma qabannee baanee amma isa kana keessaas wal qabannee kanaaf baane. Isaan egaa amma marii biyyaa jedhanii faranjii kunis qarshiin kennitti biyya Neezerlaandii jedhan tokko nu geessanii turanii torban tokko achi turre biyya Ingilizii tokko nu geessanii ture ishii Beelfaastii Noorzeerlaandii jedhan sana akkatti isaan rakkoo eeggatanii achi Daboo Afrikaa fa'aa nu geessanii turanii achittis iddoo sadanuttuu bakka bu'aa mootummaa turanii. Amma isa wanti tokko sitti isa bakka bu'aa mootummaa Neezerlaandii wajjin dhaqne waan tokko annaan dubbadhu yaada beesaa jedhe. Xiqqoo tureetu dafee garagale ofirra garagale. Innaa gadi baanu maalii jennaan gaaf tokko immoo bari innuu na amanee kana jedheera jettee akkatti dubbanneeffani garagalee naan jedhe na hojjisu. Isaa Daboo Afrikaa immoo maaliif akkasuma gootaa isaan barumsa baheessadha rakkoo kun akkasitti biyyi faranjii fi gurraachiyyuu akkasitti rakkoo akkasii hikkatanii baheessadha alaqaa keetti nu hin taa'ee barumsa baheessadhaan jedheen nama gara Hadiyyaa wayiiti cal jedhee kolfee qajeele nama nan beekutti immoo maal jedheeti immoo Profeesar uko siltaana akka affiluu nu miidhawu min biyyee nu hin minagiroo jedhee jedhan. Isas achitti malee wajjin hojjechuu yaalle akkuma isin beektanii gaaddisa Oromoo jennee maal jennee yaalaa ture. Ofii dhuunfaa kan nurraa barbaadanii ergamaadha. Ergamuu sanaaf immoo mooraalis hin dhabne bitamuu asitti waan jiru yaalle. Waan ergamaa ta'uu asitti bitamaa ta'uudha asitti waan danda'amu yaalle irraa kana malee isaanii sila warra tokko intinii ta'anis hamma dandeenyee yaalaa turree maal gochaa turree nuun taane malee jechuu kooti. Amma garuu kananni hamma dandeessanitti alatti kan gochuu dandeessanii isa gubbaattannaabaa isa inter Oromoo daaloggeedha. Oromoon akka sabaatti maal barbaada? Karaa tokko sabni miiliyoonii 50 maalii dhaaba tokko duwwaa inni jedhamus hin ta'u barbaachisaas miti hin ta'us. Istiraateejiinis karaa fe'oo ta'e akka luka qabnee wal harkifne malee tokko ta'uu hin danda'u. Amma Israa'eliin paartii gara meeqaa qabdii laata? Miiliyoonii 8 moo 9dha ishiin warra rabaa dabalate gara paartii 30 ol qabdi natti fakkaata. Garuu waan Israa'elii gubbaatti tokkodha. Waan Israa'el state of Israa'el waan barbaadu gubbaatti tokkodha. Isa gubbaatti lollennaa ka'e maal ta'e tokkodha. Oromoo miiliyoonii 50 fi paartiin 3-4 ammas miti jechuu kooti lakkoofsa. Garuu waan barbaadnu beeknaayi saba keenya garatti geggeessinu garatti oofnu garatti maal goonu beeknaayi. Asitti seenaa firfaaliin nutti kenname yoo kufne achittis aangoon saba keenya lagan ceesifne yoo kufe. Especially dubbii wanti na dhukkubaadha. Dubbii ishii bittaaf gurgurtaa kan. Ilaa saba Oromoo especially dargaggoo Oromoo iddoo baay'eetti sodaarraa bilisa baafnee ture. Eessatti kufne dadhabne garaarraa bilisa baasuu danda'a. Utuma laalluu deemee gurgura. Utuma beeku. Mootummaan akka maaliin goone utuma beeku gara sanitti nu jala harkifata hamma dandeessanitti Oromoon biyya keessa jirus bosona jirus baadiyyaa Oromiyaa jirus wanti jirus iddoo hunda daasporaa qabee amma caakkaa Oromiyaatti Oromoon akka jirutti akka sabaatti wal dubbisuu danda'utu na jira. Egereen keenya maali jennee wal gaafachuutu na jira. Egeree sanaaf immoo maal goonee wal gargaarree wal utumnee ijaarree humna taanee laga ceenaa gubbatti wal gaafachuutu na jira. Habalutti habaluddoo sanaan dhugaa habaluddoo sanaan gubbaa duwwaa miti. Amma rakkoon keenya galaana dhufe kana galaana jiru kana gara tokkotti qabnee humna goonee gara fuulduraatti deemuu danda'u. Otoo kana gochuu dandeenye wanti hammas bosonas nama geessu daasporaas nama fidee waa sagal keessa nama galchu hin jiru. Potentiaalis hin jedhe sana irraanfatina.
dubbii lakkoofsaa, dubbii qabeenyaa, dubbii ji'oogiraafii Horn of Afrikaa keessatti for the next 100 years nu bira waan darban natti fakkaata. Inni immoo aseetii guddaa addunyaa kana gubbaatti sabni kan maal godhu, sabni lakkoofsa qabu, sabni risoorsii qabu, sabni baay'ina qabu, waan maanoritii ta'ee saba biraarra maal barbaadu kadhaadhaan addunyaa kana keessatti saba biraan beeku wanti gubbaatti asifachinaa deemsan saba maajoriitii ta'ee Dabub Afrikaan erga bilisa baatee booddee saba maajoriitii ta'ee maanoriitii mirga gaafatu, mirga kadhatu saba Oromoo duwwaa jechuudha mana beeku. Kana keessaa kaanii keessaa egaa kan baanu beekaan Oromoo liidarshiippii kennuu danda'u irra jira. Liidarshiippii ennaa kennu godhu akkuma isinitti hime dubbii tokkummaa, dubbii koomitmentii dhibeen keenyachi. Kaleessas bara waggaa 50 fuuldura kanumadha. Har'as waggaa 50 sana cabsinee duubatti tarkaanfachuu hin dandeenye. Hin aggaamnaa duubatti deebine. Aangoon illee bubbee 2018 argitanitti miti achi bubbeen ka'ee asii ka'ee maal ka'ee dhiiga ijoollee Oromootiin jijjiiramni dhufe goodaatti bade. Godhumatti dhiiga keenyaan dhufe garuu Bishooftuutti waan ta'aa ture beektu. Daawundaa Buuzoo Ayyaanee jedhame nama amma dhume beektu. Innaa hooluma harka keenya galeeyyuu iddoo baay'eetti kan deebi'ee nu harkaa ba'uufi ishiin amma isiniin jedhe kana strategic leadership kennu beekaan Oromoo dadhabuu isaati. Strategic leadership. Kun immoo dhibeen kun isuma potentiaalii keenya beeknee waanuma xinnaa sana lamaan commitmentii qabaachuudha, necessary commitment for the struggle. Inni immoo tokkummaa sana akkamitti achiivii goona, tokkummaa keenya akkamitti eegganna. Necessarily miliyoonni 50 maali tokko ta'a wanti yaada akka roobootii akka tokkotti yaadaa miti. Garuu intirestii qabna, intirestii waloo qabna. Hundi keenya bilisa ta'uu barbaanna. Isa jedhu sana kaawoo qabannee egereen keenya fagoo miti. Ofii kooti abdii waan akka hin qabu. Jechuu kooti. Hamma poteenshaalii sadan sana qabnuttis immoo garbummaa keessatti waan argamu natti fakkaatu jechuu kooti. Garuu umurii keenya kan ofitti dheeressinu, qabsoosa kanas kan dheeressinu, kan maal taanu, intini taanu dhibee manu keessa jiru sana ishii lamaan kana qorichatti barbaaduu dadhabuudha. Qoricha gaa waloodhumaan barbaadna. Sinis meesajii kana akka ta'utti Oromoo iddoo jirutti inni daasporaa jirus, inni biyya keessa jirus, inni bosona jirus, inni eessa jirus meesajii clearly Oromoo tokko ta'ee laganca'ee 11 ta'ee laganca'uu dubbii tokkummaa, dubbii koomitmentii, dubbii firfaanii jedhee namni nu keessaa luqqa'ee deemu iddoo tokkotti akka araadummaatti ilaalu. Wattii gara amma safaraan jiraadhu beekte daasporaa jiru safaraan jiraadhu gara buraayyuu kana maqaansa daasporaatu lafachi dhufee butatee achi gurguratee badee immoo natti fakkaata. Dura miliitiin minisootaa jedhanii achi booddee immoo daasporaa dabarraanis dabalamnaan daasporaa jedhamee dachiidhuma Oromooti. Haa fudhatanii ani karaa sanatti qabu garuu kanaa jedhanii qabsoo saboo fi waan hin taane sobuun irra jiru. Waan hin taane sobuun irra jiru. Dachii Oromooti ani yoo fudhatanii rakkoo guddaa hin qabu. Isaa jedhamanii garuu waan hin taane sobanii waan hin taane himanii waan hin taane gochuudha malee kanaan hin jibbuun manni namni iddoo tangalee awwaalamu iddoo maal godhu jireenya gosa gara dhumaa iddootti maal ta'u jedhee mana kaaree meetirii 200 maalii isa Gondariif Gojamii Tigraay isaan feesaamu lafti silas intini lafti silas bal'inni isaa ammasuma numiidha. Kana keessaa waa tokko maa argataa isa jedhuun qabu maa fudhatee akkuma wanti leegaaliin intini ta'ee jiraachuu mana ijaarrachuun intini qabu. Garuu kanaa jedhee soban taane soba adii sobuu sabni Oromoo bilisa ba'e. Sabni diroonni reebamaa jiru
qabeenyi isaa raafatamaa jiru hidhamaa jiru fannifamaa jiru ajjeefamaa jiru garuu lakki sabni kun bilisa beelanii ala dubbachuun sabuu fi sobuu kanaa jedhamee jechuudha. Isadha kanan jibbu malee itti dhimmi jechuudha akka isiniif kiriirii ta'u. Egaa gaabbiif deebisee gubbaatti amma dandeenye wal gargaarra garuu meeshaanii kuwaati federaalaa Waaqa Oromoo isinii aadan dubbii tokkummaa gubbaatti hojjedhaa dubbii komitmentii gubbaatti hojjedhaa potentially sabni Oromoo the largest group in the whole of Africa the largest resource whole of Africa ta'uu ni godha the largest geography whole of Africa keessatti qaba largest population potentially kana lakkoofsarraa gara humnaatti gara jaarsaatti waloodhaan wal gargaaree jijjiiruun irra jira kana gubbaatti duraan dursee Profeesar Mararaa Guddinaa durataa paartii KFO hawaasa biyya alaa haalatti jirru akkasumallee siyaasa biyya keessaa haalatti deemaa jiru hubannoo nu kennuuf amma kana deemtanii yeroo maallaqa waan hundumaan an tilmaamamne immoo oromummaa keessan gumaachitanii asitti argamtanii ibsa kana fakkaatu kana uummata keenyaaf gumaachuu keessaniif hedduu ulfaadhaa jechuun barbaada. Akka adda bilisummaa Oromootti qabsoon itti jirru qabsoo sabaati. Qabsoon sabaa wareegama hedduu gaafatti, cichoomina gaafatti, akkasumallee risoorsii ni gaafata. Bal'inaan gara sanatti otoo hin seeniin dura waa tokko jechuun barbaada. Profeesar yeroo haasa'an waa tokko kaasanii turan isla. Waa'ee hariiroo adda bilisummaa Oromoof hariiroo KFO'n biyya keessatti haalatti qabsoo gaggeessaa turan kaasaniiru. Sanarra waa fakkeenya gaarii tokko tuquun barbaade. Innis yoo yaadattu taatan hundi keessanuu yeroo tokko haalli diigumsi dhaaba kanarratti gaggeeffame numa yaadattu. Akka carraa ta'ee egaa yeroo sanaa warra gaggeessan keessaa warra umuriin walitti siqnullee akka mana barnootaa waliin turrereen jiru. Isaan keessaa egaa aangoo adda addaatti guddatanii jireenya adda addaa irra jiranillee akkasuma jiru. Isaan keessaa namoota sadan tokko kaasuun barbaada. Tokko biyyeen itti salphatu Gaaddisaa Hirphaasaati. Lammaffaa kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ture. Sadaffaa irratti Tasfaayedha. Waan kun yeroo gaggeeffamu hedduu nu aarse gama biraatii warri jirru. Egaa hariiroon suni akkaataatti hojii hojjechaa turetu jira. Akkaataatti KFO qofaatu otoo hin ta'in addi bilisummaa Oromoo lafa jala dhaaba sana tursuuf akkatti hojjechaa turetu jira. Isa sana keessaa qoonni dargaggoonni yeroo sana bahaa turre taakkalee Umaatiin dagadde. Egaa isaan bakkoota gurguddaa adda addaa irratti aangoo irra jiru. Yeroo isaan paartii sana diiganii akka mancaasuutti dirqama fudhatanii hojjechaa turanii gama biraadhaan nuti immoo lafa jalaan waan hojjechaa turretu jira. Isa sana egaa KFO'n quba qabaatee otoo hin ta'in dirqama addi bilisummaa Oromoo dargaggoota caasaa ijaarsa biyya keessa jiru irratti nuu akeekeen KFO'n yoo jiraate malee addi bilisummaa Oromoo akka garaasaa socho'ee caasaa ijaarratee hojii hojjechuu hin danda'u ejjennoo jirutu waan tureefi akkasitti hojjetamaa ture jedheen isa kana xinnoo mirkaneessumaan barbaade maaliifi waan seenaan egere kaasu akkasumallee fakkeenya gaarii waan ta'eef hojiin yeroo hojjetamu tooftaa fi mala qabsoon gaafatu qabsaa'onni yoo hubatanii
haga ammaatti kufaatiin argamaa jiru kun yookaan immoo haalli daddaqamsi qabsoo keessa darbinu kun hin argamu ture. Garuu tooftaaf mala qabsoo namoota hubatanii fi namoota waan sanarratti cichanii hojjetantu xiqqoo lakkoofsaan xiqqaate. Kanaaf namoonni hin mallee gara mooraa qabsootti nam'anii dhamaatii wareegama kaffalame kana gara nu jalaa dabarsaa turanii ammas wantoonni akkanaa akkan dhufneef hawaasni keenya siyaasa qofaa miti, siyaasa keessatti hirmaachuu qofaa miti, akka hawaasummaatti dirqama oromummaa qabnu, akka hawaasummaatti maaltu nurraa eegama, Oromiyaan akka biyyaatti biyya keenya jennee tikfachuuf akka lammii Oromiyaa tokkootti dirqamni nurraa eegamu maalidha isa jedhu sana yeroo hundumaa of keessatti tikfachuun dirqama keenya jedhaniin dubbachuu barbaada. Inni biraan egaa haalli siyaasaas haa ta'u hundumtu dubbatameera. Profeesar kaasaniiru isa biyya keessaas isa biyya alaas waan dabaluu barbaadu dhumarratti qabsoon tinnisa adda addaa barbaaddi. Inni beekumsa qabu beekumsa sana immoo kaayyoo maaliifan hojjedhee adda baafatee hojjechuu qaba. Kaayyoon sun immoo uummata Oromoof bu'aa buusamuu hin buusu jedhee madaalee ilaaluu qaba. Inni biraan qabsoon maallaqa dinagdee barbaada. Isa kana immoo jaarmiyaan tokko biyya keessatti hojii hojjechuuf dinagdeen hedduu murteessaadha. Humni namaa yoo jiraate iyyuu haalli itti hojii hojjetan yoo jiraate iyyuu dinagdeen hin jiru yoo ta'e immoo jaarmiyaa tokkoof akka barbaadetti diina yookaan immoo paartiilee mormitoota jiran aangoorra isaa jiranii warra kaan irratti irra caalmaatti akeekaa fi kaayyoo siyaasaa qabatee uummata sanaaf ta'u uummata sanatti gadi bahee ibsuuf dinagdeen murteessaadha. Walumaa gala kafaa'oo abaawonis waan kafaa'oo irra gahee abaawoorras gaheera arga biyya galee amma garuu hamma tokko warri daandii sanarra qaxxaamuran dhaqan isaanis bakka galma isaanii gahaniiru. Warri karaa haqaarra turan immoo wareegama barbaachisu baatanii hundi keessanuu quba qabdu mana hidhaatii bahaniiru. Kanaaf dirqama dachaatti qabdan paartiileen lamaan kun kana booddee uummata keenyaaf akka nurraa barbaadamutti gamtaa keenya tokkummaa keenya eeguudhaan mala qabsoon gaafattu iccitiin isaa taatu hundumtuu isintu irra beeka. Isa kana tiksitanii uummata keenya akka galmaan geessan kanuma dhaammachuun barbaada. Fayyaa ta'a.